Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota TV Mo'aa kun qophii keenya qophii fayyaa Mo'aati. Qophii fayyaa Mo'aa keenya irratti akkuma beekamu ogeessota fayyaa garaagaraa as istuudiyoo keenyatti affeeruudhaan dhimmoota fayyaa hawaasaa mata dureessaa akkasuma immoo ka'umsa ittisaa fi eegumsa isaarratti kan waliin mari'annudha. Maarree har'as ogeessa jabaa tokko qabanneetu kan isiniif dhiyaannee jirru. Ogeessi fayyaa keenya har'aa ispeeshaalistii dhukkuba qaama keessaa akkasumas immoo sab ispeeshaalistii dhukkuba garaachaa rajijii fi tiruudha. Ogeessa fayyaa keenya faana egaa mata duree filannee kan waliin turtii bareedaa taasisnuu fi isinis immoo barumsa baay'ee kan irraa argattan ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ani Daraartuu Taamiraati. Ogeessi kaameeraa keenya Seenaan Lammiin kan nu waliin turu ta'a. Turtii gaarii. Baga nagaan dhufte Dooktar. Isinillee baga nagaan nu eegdanii. Hayyee egaa akkuma si beeksisuuf yaalaa ture daawwattoonni keenya immoo egaa ogeessi fayyaa keessan eenyu jedhanii gadi fageenyaan si baruu barbaadu ta'a. Dooktarriin keenya maqaan isaa eenyu akkasuma immoo haala hojii kee tokko tokko daawwattoota keenya biraan nuuf gahe. Galatoomii Dooktar Bareechaa Alamuun jedhama. Hospitaala Paawuloos Meedikaal Kolleejjiitti, Millennium Meedikaal Kolleejjiitti ispeeshaalistii dhibee keessootii fi sab ispeeshaalistii dhibee garaachaa tiruuf mar'imaanii akkasumas isaanii wal qabatanidha. Walumaa galatti waggoota 13 darbaniif tajaajila irra jira. Waggoota 2 bakka biraa Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii tajaajile. Waggoottan 11 hafan asuma hospitaala Paawuloos tajaajilaa jira jechuudha. Hayyee egaa Dooktar mata dureen keenya har'a si waliin irratti mari'achuuf jennu dhukkuba garaachaati. Akkuma beekamu dhukkuba garaachaan dargaggoo, jaarsa, daa'imman namoonni baay'een dhukkuba isaan dhukkubsatanidha. Maarree nuti har'a mata duree godhannee dhukkubni garaachaa maalirraa nama qabaa akkamitti fayyama yaalli isaa maal fakkaata kan jedhu si waliin mari'achuuf jenna. Gara gaaffii keenyaatti haaseen nuti dhukkuba garaachaa yoo jennu dhukkubni garaachaa maali? Egaa gaafa garaacha jennu garaachi dhukkubaan alatti qaama keenya keessatti faayidaawwan hedduu qaba. Akkamiin gara dhukkubaatti jijjiirama kan jedhu nuuf ibsi. Galatoomii dhukkuba garaachaa yogguu jennu bal'aadha. Jechi kun dhibee garaachaa kamiyyuu walitti qabuu danda'a. Garuu immoo akka uummanni bareef akkuma hawaasni keenya beekutti dhibee garaachaa isa afaan Amaariffaatiin coggarraa jennu sana yoo uummanni baay'inaan kan beeku. Dhibeen garaachaa kun immoo garaachi hojii garaagaraa namaaf hojjeta. Sana keessaa inni guddaan nyaata bulleessuu fi nyaata akka riizervii yookaan akka kuusaatti illee fayyaduu danda'an. Garuu tokko tokko asiidiin garaacha irraa burqu sababa garaagaraatiin dandeettii garaachi asiidii sanarraa of ittisu isaa ol ta'uu danda'a. Sababoota garaagaraa jira. Dhibee garaachaa kan jennu baay'inaan asiidiin garaachaa sun dandeettii garaachi asiidii sana ofirraa ittisuu ol yoo ta'u dirri garaachaa sun hogguu miidhamudha. Kan uummanni ittiin beeku hawaasni keenyas kan ittiin hubatu garaachaa kan jennu isa waan ta'eef yeroo baay'ee asiidiin gadi bu'uus danda'a. Dirqama miti asiidiin ol ka'uun garuu sababa garaagaraatiin dirri garaachaa dandeettii asiidii ofii burqisiisus asiidii gara biraarraa burqee dhufus ofirraa ittisuu yoo dadhabu fi dirri sun yoo miidhamu dhibee garaachaa sun mallattoon dhibee garaachaa sun jiraachuu danda'a. Garuu dhibee garaachaa innaa jennu immoo bal'aadha. Kana qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Tokko tokko dirri garaachaa nagaadhuma ta'ee garuu mallattoon dhibee garaachaa sun jiraachuu mala. Mallattoo garaagaraa qabaatu irratti dubbanna. Kan biroo immoo konteentii yookaan qabiyyeen garaacha keessa jirus yogguu gara liqimsituutti ol deebi'u mallattoon dhibee garaachaa sun namatti dhaga'amuu danda'a. Kanaafuu dhibeen garaachaa bal'aadha jechaadha. Yoo bal'isne ilaallu hanga kaansarii garaachaa illee dabalachuu danda'a. Kanaafuu dhibeen garaachaa bal'aadha garuu isa dhibee garaachaa asiidiin humnaa ol burquun namatti dhufu qofa yoo ilaalle garuu dhibeen garaachaa sababa
asiidii ofirraa ittisuu dadhabuu dandeettii asiidii ofirraa ittisuu dadhabuu suniin dirri isaa yoo miidhamu dhibee namatti dhufuudha. Sababoota bal'aatu jira gaa isaaf immoo. Qaamoleen sirna garaachaa kam fa'aadha Dooktar? Akkuma waliigalaatti qaamolee sirna bullaa'insa nyaataa jechuu dandeenya. Sun immoo afaan keenyarraa jalqabaa jechaadha. Afaanii ka'ee amma liqimsituu ka'ee achiin garaacha kan jennu liqimsituu yogguu nyaanni darbee bakka nyaanni itti bullaa'uu fi yeroodhaaf kuufamus garaacha jedhama. Inni immoo qaama baay'ee qaba. Qaama gara 4 qaba. Akka afaan meedikaalaatti qaamolee arfan sun jiru isaanuu tajaajila garaagaraa kennu. Bu'aan isaaniis wantoonni isaan burqisiisan hormoononni inzaayimoonni isaan burqisiisanis garaagaradha. Akkuma bakka kutaa isaaniitiin jechaadha. Yoo garaacha darbeen immoo mar'imaantu jira. Mar'imaan kun kutaa 2 qaba. Kutaa guguddaa 2 qaba. Isaanillee kutaa 5 qabaatan malee kutaa guguddaa 2tti qooduu dandeenya. Mar'imaan qal'aa fi mar'imaan furdaa jennee san booda karaa booliin bahu ta'a jechaadha. Isaan qofa miti sirni bullaa'insa nyaataa isaan kana qofa miti. Tiruun illee sirna bullaa'insa nyaataa keessatti gahee qaba. Rajiijiin illee gahee qaba. Qaamoleen biroos baay'een kan gahee qaban jiru. Kanaafidha sirni bullaa'insa nyaataa kun tokkoffaa sirna bullaa'insa nyaataa keessatti baay'ee barbaachisoo waan ta'aniif tokko kophaa isaa miti kan hojjetu. Lammaffummaa qindoominaan hundi isaanii hojjetu waan ta'eef sirni bullaa'insa nyaataa qaamolee kan hunda of keessaa qabaa jechaadha. Isaan immoo kutaa qabu isaan immoo akkuma isin jedhe garaachi qofti gara kutaa 4 qabaa. Mar'imaan qal'aan qofti immoo gara kutaa 3 qaba. Mar'imaan furdaan qofti immoo gara kutaa akkas 4 qaba. Kaniifuu kutaa qabu jechaadha. Isaan kun hunduu qindoominaan bullaa'insa nyaataaf nu fayyadu jechaadha. Bullaa'insa nyaataa wantoota garaagaraa hormoonota garaagaraa inzaayimoota garaagaraa burqisiisuudhaan dandeettii dhibee dandamachuu keenya wantoota nu gargaaran burqisiisuudhaan wantoota nyaannu hundi isaa immoo nu fayyaduu dhiisuu danda'a. Ditoksifaayi gochuudhaan yookaan akka qaama namaa hin miine yookaan akka qaama keenya hin miine ditoksifaayi gochuudhaan gara alaattis baasuudhaan bishaanii fi wantoota garaagaraa qaama keenya keessa jiran illee xuuxuu fi gara dhiigaatti erguudhaan wantoonni armaan olitti caqasne yookaan tarreessine suni qindoominaan hojjetanii qaamni namaa jalqabaa nyaata erga nyaatee booda akkamitti nyaata sanarraa akka fayyadamu nyaanni sun gara dhiigaatti bullaa'ee gara dhiigaatti hanga dabalamutti qaamoleen kun qindoominaan hojjetu jechaadha. Hayyee Dooktar, akkuma beekamu dhukkubni garaachaa yeroo ammaatti umriin illee hin daanga'u. Namootni hedduun gaafa dhukkuba kana himatan dhageenya. Sababiin dhukkubni garaachaa amma baay'inaan dhagahamaa jiruuf maali Dooktar? Galatoomii dhibeen garaachaa inni madaa'uu dirra garaachaa kun dhufu sababoonni baay'een jiraachuu malu. Garuu sababoonni guddaan akkuma addunyaatti beekamanii sababni tokkoo fi guddaan infekshinii yookaanis jarmii garaacha kana miidhuun jarmii baakteeriyaa H. pylori jennu sababni guddaan H. pyloriidha. Akkuma addunyaatti parsantii guddaan tarii gara parsantii 60-70 sababa guddaa kan ta'u infekshinii yookaan jarmii baakteeriyaa H. pylori jedhamu kanadha. H. pyloriin akkuma jedhee jarmiidha. Jarmii baakteeriyaati. Inni immoo karaa garaagaraatiin namatti darba. Dhibee daddarbaadha. Irra caala immoo dhibee qulqullinaan wal qabatudha. Uummanni fakkeenyaaf istaandaardiin jireenyaa Afrikaa yookaan jireenyi qulqullina hin qabaanne daddarbuu dhibee kanaatiif sababa guddaadha. Kaniifuu gabaabumatti baakteeriyaadha. Baakteeriyaa salphumatti harkaaf afaaniin yookaan sababa qulqullinaatiin namarraa namatti darbuu danda'udha. Baakteeriyaan kunis immoo garaacha keenya miidhuu fi sababa garaagaraatiin garaachi keenya asiidii sana yookaan asiidiin akka garmalee burqu gochuu danda'a. Yookiin immoo dandeettii dhibee ofirraa ittisuu garaacha sana hir'isaa jechaadha. Sababa kanaan garaacha keenya miidha. Sababni guddaan dhibee H. pylori infekshinii H. pylori jennu kanadha. Kan biroo immoo qorichoota garaagaraa irra caalayyuu immoo qorichoota
dhukkubbiidhaaf miira dhukkubbii hir'isuuf fudhataman isaan kun sababa lammaffuudha akkuma addunyaattis akkuma biyyaattis isaan kun NSAID warreen jennudha. Kan akka daayikilofenaak jedhamanii yookaan dhukkubbii buusaa sababoota garaagaraatiin isaan kun qorichoonni kun ajajaanis ajaja malee hin fudhatamu waan ta'eef salphaatti namni bitee fudhachuu danda'a. Namni dhukkubbiitti dhaga'amu qoricha kana baay'inaan waan fudhatuuf isaan kunis garaacha keenya miidhuudhaan dirri garaachaa akka madaa'u gochuu warreen sababa ta'an keessaa isa lammaffuudha. Sababoonni baay'ee jiru kana stress yookaanis immoo fakkeenyaaf namni dhibee cimaa qabu baay'ee dhibee cimaan qabamee hospitaala ciisuu yookaan ICU galee dandeettiin garaachi akkuma dura kaasne sana asiidii sana ittisuu waan gadi bu'uuf miidhaa garaachaa yookaan madaa'uu garaachaaf sababa ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf namni immoo gubaa ibiddaa qaama isaarra ga'ee balaan ibiddaa qaama isaarra ga'ee qaamni isaa bal'aan gubatee yookaan miidhame dandeettiin dhibee garaachaa kana qabaachuu baay'ee ol ka'a jechaadha. Qorichoonni baay'een kan amma tarreessine olis baay'ee isaa olis baay'eetu jiru. Kan akka steroidii warri jedhaman qorichoonni dandeettii dhukkubbii gadi buusuuf fayyadaman qorichoonni nuti kaan antibiyootikii illee dabalatee garaacha keenya miidhuu danda'u. Isaan kun sababoota gurguddoodha jechaadha. Dhiphinnis hormoonii sababa dhiphinaatiin hormooniin burqu jira. Dura sii kaaseera steroid hormoon kan jedhamu stress hormoon jedhamu maqaan namti isaaniitu namni yeroo dhiphatu yookaan dhiphina wayii keessa galu hormooniin kun hin burqu jechaadha. Hormoononni kun hin burqu. Hormoononni kun immoo dandeettii garaachi ammas asiidii sana ofirraa ittisuu yookaan akka hin miidhamne gochuu gadi buusuu jechaadha. Karaa biraatiin hormoonii biraa jira kan garaachi akka dandeettii asiidiin akka hin miidhamne godhan kan akka piroostaaglaandiin kan jedhamantu jiru. Hormoonii kana gadi buusaa jechaadha isaan kun. Yaa'u adeemsi isaan ittiin gadi buusan xiqqoo gadi fageenya barbaada. Garuu gabaabumatti hormooniin piroostaaglaandiin jedhamu kun gadi bu'aa waan ta'eef garaachi keenya salphaan miidhama jechaadha. Stress dabalatee qorichoonni akkuma stress sana yeroo kondiishinii stress keessa gallu hormoononni burquun jiranii qorichumti akkasii immoo jira. Kan steroidii yookaan qoricha sababa garaagaraatiif fudhatamu isaan sun dandeettii garaachi of ittisuu sana gadi buusu waan ta'eef salphaatti garaachi miidhamuu danda'a. Innillee gahee qabaata jechaadha. Garaachi hojiin isaa tokko nyaata bulleessuudha. Uumamaan immoo nyaanni salphaa garaachaaf salphaa ta'anii fi bulleessuuf yeroo dheeraa fi inzaayimoota garaagaraa barbaadan jiru. Kan akka nyaanni akka dibatitti baay'ate nyaanni akka foonii nyaanni akka inqulaalee isaan kun yookaan killee bulleessuuf yeroo fudhata. Garaa keenya keessa itoon bullaa'in sa'a 4 turuu danda'u. Nyaannonni salphoon dafanii bullaanii garaacha keessaa ba'an jiru. Garuu isaan kun tokkoffaa garaa keessa yeroo dheeraa turu. Isaan kana bulleessuuf garaachi asiidii baay'ee burqisiisuu qaba. Yogguu nyaanni garuu garaachi yoo miidhame yookaan rakkoo wayii qabaate nyaatota kana bulleessuuf asiidii dabalataa yogguu burqisiisu garaacha qofa gaamite asiidonni kan burqanii radiyeejiillee dabalatee mar'imaan qal'aallee dabalatee inzaayimoonni hormoononni burqan jiru nyaata kana bulleessuudhaaf. Garuu garaachi yogguu nyaata kana bulleessuu dadhabu yookaan asiidii dabalataa burqisiisu dabalataan mallattoon garaachaa kun ittuu namatti cimaa jechaadha. Tarii nyaanni kun daayireektiidhuma kan kallattiitiin garaacha miidhaa osoo hin taane bulleessuu irratti rakkoo isa mudata jechaadha garaachi. Kanaafuu nyaatonni salphoo ta'an jiru. Dhugaatiillee dabalatee nyaatota garaagaraa isaan kun dandeettii garaachi nyaatota sana bulleessuuf godhu irratti asiidiin dabalataa waan burquuf. Garuu immoo asirratti waan kaasuu qabnu dhugaatiin tokko nyaanni tokko kallattiidhuma garaacha miidhuu danda'u. Fakkeenyaaf alkoolii yoo fayyadamnu alkooliin kallattiidhuma miidhuu danda'a. Akkasumas sigaaraallee yoo xuunnu
namni sigaaraa xuuxus garaachi isaa miidhamuu danda'a. Hormooniin dura jenne sun kan garaacha keenya ittisuuf yookaan akka hin madoofne gochuuf fayyadu sun gadi bu'aa waan ta'eef sababa sanaan adeemsi isaan ittiin rakkoo sana uuman gadi fageenyaan bal'aadha. Garuu gabaabumatti nyaatonni tokko tokko dhugaatiin garaagaraa tokko tokko kallattiidhumaanis kan daakamu walqabatee bullaa'insa nyaataan walqabatee dabalataan kallattiidhumaan garaacha keenya ni miidhuu jechaadha. Dhukkubni garaachaa yeroo ammaatti kan baay'ee babal'atee jiru asis isarratti nuuf ibsitee jirta. Dhukkubni garaachaa namoota akkamii namoota umurii kamidha irra caalaatti kan miidhu? Nuti kan yeroo dhageenyu egaa dargaggootadha irra caalaatti dhukkuba garaachaa kan himatanii sababiin irra caalaan dargaggootatti baay'atu akkasuma immoo irra caalaa akka fayyaatti immoo wanti qorannoon irra gahame namoota umurii meeqaadha kan inni miidhu? Yeroo ammaa kana namni dhibee garaachaa kana hin himanne hin jiru. Gaafa dhukkuba garaachaan qabu jedhanii akkamitti? Namoonni baay'een ni himatu rakkoo dhibee garaachaa kanii. Tokko haalumti kan dura sii kaase suni infekshinii H. pyloriin kun biyyoota keenya biyyoota guddachaa jiran irratti baay'ee bal'aadha. Tokko akka sababaatti ka'uu kan danda'u isumadha. Parsantiin guddaanis. Gaafa akkas jennu dhukkuba garaachaa dhukkuboota daddarboo jalatti ramaduu dandeenya? Dhukkuba garaachaa isa madaa'uu dirra garaachaa kana daddarbaadha jechuu hin dandeenyu. Garuu sababni isa fide sababa dhibee daddarbaatiin baakteeriyaa yookaan jarmiin sun dhufuu danda'a malee dhibeen garaachaa yookaan madaa'uun kan peptic ulcer disease jedhama afaan Ingiliffaatiin dhibee daddarbaa miti. Garuu wantoonni isaaf sababa ta'an akkuma infekshinii baakteeriyaan sun fa'a namarraa namatti darbee rakkoo sana uumuu danda'a. Kanaafuu dhibee daddarbaa miti. Sababoota isa fidantu daddarboodha malee. Gara bal'inaan uummanni sababa kana himatuutti yoo dhufnu tokko infekshiniin sun sababa waan ta'eef infekshiniin sun immoo yeroo hunda jira. Biyya keenya keessas biyya Afrikaa kana biyyoota guddachaa jiran keessatti bal'aadha infekshiniin kun. Lammaffuu immoo sababni lammaffaa dura sii kaase sun namuu dhukkubbii yoo itti dhagahame daakiloo yookaan dhibee miira dhukkubbii sana dhifachuuf qoricha salphaadhumatti faarmaasii irraas dhaqee bitachuu danda'a. Namuus ajajuufii danda'a. Isaan kunis baay'ee bal'inaan fayyadamaa jiru waan ta'eef namuu dhibee kana salphumatti qabamuu danda'a. Kaniif dhibeen kun bal'ateera. Kan biraa immoo akka sababaatti kaasuu danda'u dhibee garaachaa namni himatu suni dirqama madaa'uu dirra garaachaa qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Dhibeedhuma garaachaa jedhama malee sababa dhiboota garaagaraas mallattoo akkasii kan qaban waan jiraniif uummanni immoo mallattoolee sana sirriitti adda baasee beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef hundumsaa dhiboota garaagaraa tokko hunda garaagaraa iddoo tokkotti qabee dhibee garaachaa jedhee himachuu danda'a. Kunis sababa biraa ta'uu danda'a. Lammaffuu kan biroo immoo akka sababaatti haalli jireenya keenya ammaa kunis jijjiirameera. Dhaloonni amma jirru kuni sababa garaagaraatiin dhibeedhaaf saaxilamaadha. Laayif istaayilaan jennu sun jechaadha. Namuu exercise badaan godhu. Namuu haalli jireenyaa warra dhiyaa kun uummata keenya irrattis mul'achaa jira waan ta'eef sedentary lifestyle kan jennu. Hojii fiizikaalii hojii humnaa hir'isuu yookaan dhaabuu lukaan dabalachuun illee dabalatee jechaadha. Namuu yeroo ammaa kana konkolaatumaan waanuma socho'a malee lukaan badaan deemu. Haalonni nyaata keenyaas akkuma sana jijjiiramaniiru. Haalonni kun dhibee sanaaf nu saaxiluu danda'anii jechaadha. Kaniifuu jijjiiramni haalli jireenya haalli ittiin jiraannus dhiibbaa sana qabaachuu danda'a. Dhibeewwan kanaaf akka saaxilamnu akkuma isin jedhe dhibee kamiif nama saaxilaa nama hin saaxiluun diiteelii gaafata gadi fageenyaan irratti dubbachuu barbaada garuu sababa ta'uu danda'a. Dhibee garaachaa garaagaraatiif haalli nuti ittiin jiraannus sababa ta'uu danda'a jechaadha. Hayyee egaa doktara as keessatti immoo dhukkubni garaachaa irra caalaa namoota umurii kanaa kan inni hubuu jennee kaasuu dandeenya? Dhibeen garaachaa namuma kamuu hubuu danda'a. Umurii badaa addan baasu garuu daa'imman dhibee garaachaa addaa yoo qabaatan malee fakkeenyaaf daa'imman waggaa 1-2 gadii dhibee garaachaa madaa'uu garaachaan dhufu kana
carraan qabamuu isaanii baay'ee gadi bu'aadha. Garuu ammuma umuriin dabalaa deemu ammuma environmentii faana interact gochaa walitti dhufeenya isaanii cimsaa deemanii carraan dhibee kanaan qabamuus hin dabalaa jechaadha. Qorichoota nuti fayyadamnus dabalatee wantoonni garaagaraa sun amma umuriin dabalu carraan dhibee kanaan qabamuu isaanii hin dabalaa jechaadha. Garuu immoo dhibeen tokko umurii kan adda baasu jira. Fakkeenyaaf umurii dhibee garaachaa keessaa tokko yoo fudhanne kaansarii garaachaa yoo fudhanne amma umuriin gara umurii waggaa 40 waggaa 35 booda baay'inaan waggaa 50 booda kan mul'atu danda'u. Amma yeroo ammaa kana dargaggoo irrattis mul'ata garuu baay'inaan garuu kan carraan dhibee kanaan qabamuu dabalaa dhufu waggoota 50 yookaan 60 boodadha. Kanaafuu wagguu tokko dhibeen tokko umurii wagguutti filatu hin jiraata jechaadha. Garuu akka waliigalaatti dhibeen garaachaa namuma kamiyyuu hubuu hin danda'a. Haala jireenya isaanii irratti. Haala nyaata isaanii irratti hundaa'eetu jechuudha. Hayyee egaa Dooktar Atis akkuma kaasaa turte dhukkubni garaachaa akaakuuwwan garaagaraa akka qabu dubbachaa turte. Akaakuuwwan beekamoon dhukkuba garaachaa isaan kami? Galatoomii dhibeen garaachaa amma gara akaakuu isaaniitti wagguu dhumne tokko isuma garaacha yookaan caggarraa jedhanii uummanni beeku sanii innumtuu bakka lamatti adda qoonna. Tokkoffaa orgaanik isa jennu sana qabatamaadhaan dhibeen garaachaa kan jiru yookaanis madaa'uu garaachaa ta'uu danda'a yookaan horbobbaa'uu dallanuu dirra garaachaa ta'uu danda'a. Kun orgaanik dispepsiyaa isa jennudha. Garuu immoo kan humaa rakkoo addaa hin qabaanne sababa addaas hin qabaanne functional dyspepsia kan jennu immoo jira. Functional dyspepsia yogguu jennu dhibeen akkasii bal'aadha beesikaalii akka waliigalaatti dhibeen guddaan uummanni himatu keessaa parsantiin guddaan isaa dyspepsia yookaan functional dyspepsia kan jennudha. Inni kun maal innidha? Functional dyspepsia yogguu jennu tokkoffaa sababa humaa hin qabu. Akkasuma miila dhukkubbii namatti dhaga'ama malee sababni isa fide adda ba'uuf wanta adda baasnee beeknu hin jiru. Lammaffuu immoo dirri garaachaa dabalatee asiidii garaachaa dabalatee hundumtuu nagaadha. Yoo qorannoo garaagaraa godhame endoskooppis dabalatee qorannoo garaagaraa yoo godhame dirri garaachaa nagaadha. Sadaffaa immoo gara fuulduraatti deemee miidhaa addaa ammana namarraan hin gahu. Warri functional dyspepsia. Functional jechuun moorollees akka noormaalidhuma ta'etti kan fudhatamu jechaadha. Kanaafuu mallattoon guddaan namoonni himatan isa kana waan ta'eef inni immoo parsantii gara 65-70 ta'uu danda'a. Inni kun functional dyspepsia jenna. Inni organic dyspepsia jennu immoo kan dura irratti kaafne jechaadha. Madaa'uu garaachaa sababoota garaagaraatiin wal qabatee asiidiin burquu dabalatee for that kan biroo immoo dirri garaachaa ituma madaa'in illee dallanuu yookaan horbobbaa'uu danda'a. Gastritis kan jennu sun. Isaan kun gastritis jalatti yookaan dyspepsia jalatti kan hammatamanidha. Dhibeewwan garaachaa kan biroo akkuma dura kaasee kaansarii garaachaa illee dabalachuu danda'a. Dhibeewwan garaachaa namni garaacha ta'uu dhiisuu danda'a akka keenyatti garuu akka uummanni immoo yeroo baay'ee himatutti dhibeen qabiyyeen garaachaa gara liqimsituutti ol deebi'uudhaan mallattoon garaagaraa namatti dhaga'amu sunis akkuma dhibee garaachaatti namuu himachuu danda'a waan ta'eef isaan kun dhibeewwan garaachaa akaakuuwwan dhibeewwan garaachaa ta'uu jennee kaasuu dandeenya. Baay'ee jira amma gastritis kan jennu sun qofti bal'aadha. Kaansarii garaachaa yogguu jennu sun qofti bal'aadha. Kan biroo immoo infekshiniin garaachaa yookaan garaachi sun kan dura kaasne H pylori sana kaafne malee garuu H pylori qofa miti. Sababoonni dhibee garaachaa jarmiidhaan dhufan baay'ee bal'aadha. TB illee dabalatee infekshinii kan garaa nama kaasan wantoonni baay'een isaanii jiru isaan illee dabalatee kan garaacha keenya miidhan infekshiniin baakteeriyaa ta'uu danda'a. Vaayiraal pirootozowaal warri jennu jiru warri immoo akka raamolee garaagaraas kan garaa keessatti turanii garaacha keenya miidhan baay'ee jiru. Kanaafuu gara infekshiniitti yoo jennu baay'ee bal'aadha. Kaansarii garaachaa yoo jennu baay'ee bal'aadha. Gastritis jennu baay'ee bal'aadha. Isaan kun akaakuu garaachaatti. Kan biroo immoo garaachi
nyaata bulleessuu nyaata akka gadi darbu gochuuf socho'uu qaba. Peristalaayisis kan jennu sana. Rakkoo peristalaayisis socho'uu maashaan garaachaa socho'uu dadhabuun sirriin socho'uu dadhabuun dhufus dhibeen biraa jira gaastropaaresis jedhama. Kunis akka dhibee garaachaatti fudhatamuu danda'a. Kan biroo immoo dhibeewwan biroo dhibeewwan qaama biroo irratti mul'atan yookaan dhibeewwan biroo garaa irrattillee garaacha keenya irrattillee mallattoo garaagaraa qaban hin jiru. TB dabalatee dhibeewwan sukkaaraa dabalatee dhibeewwan connection tissue warri jedhan jiru. Isaan kun dabalatee garaacha keenya irratti isaan kunillee mallattoo garaagaraa agarsiisu. Kanaafuu bal'aadha jechaadha dhibeen garaachaa. Hayyee egaa akaakuuwwan dhukkuba garaachaa yeroo kaastu atillee madaa garaachaa fi gaastiriistii kaasaadha turte. Garaagarummaan isaan kana lamaan gidduu jiru maali? Lachuusaa qorannoo garaagaraa barbaada. Gaastiriitis yoo jennu qabatamaadhaan dirri garaachaa sammuu kosaa dirri garaachaa garaacha sana akka madoofne godhuuf ittisuu fi bu'aa garaagaraa qabu. Yoo orbobbaa yoo dallanu akka diimachuu ta'uu danda'a, mallattoo garaagaraa agarsiisuu danda'a. Gaastiriitis jedhama. Orbobbaa yookaan dallansuu dirra garaachaa sanaa jechaadha. Inni gaastiriitis jedhama. Isas akkasitti nama dubbistee yookaanis osoo hin taane dirqamaan qorannoon achi godhamee naamunaa wayii fudhatamee kan adda ba'udha. Namni tokko akkasumatti xeenaa xabiyaa deemee yookaanis kiliinika wayii deemee gaastiriitisii qabda yoo jedhame sirrii miti. Yaa'u rakkoo sana qabaachuu danda'a, qabaachuu dhiisuus danda'a garuu adda yoo ba'edha garuu jecha sana afaan guunnee kan fayyadamuu dandeenyu. Naamunaa wayii saamuda wayii fudhatamee rakkoon kun jira yogguu jedhamee adda ba'e gaastiriitis jedhama. Garuu immoo inni peptic ulcer disease jennu yookaanis immoo madaa'uu garaachaa suni qabatamaadhaan yoo baay'inaan endoskooppii fayyadamna seentee yogguu ilaaltu dhugumatti madaan garaachaa jira. Dirri garaachaa sun madaa'eera dhiigaa jiraachuus danda'a, dhiiguus ta'uu dhiisuu danda'a, kan dura dhiiges fayyees ta'uu danda'a. Garuu madaan sun kan jiru kallattiidhumaan ijaan ilaalta jechaadha kaameraadhaan. Yeroo sana garuu madaa'uu garaachaa jira jennee afaan guutuu yookaan peptic ulcer disease jira jennee dubbachuu dandeenya jechaadha. Garaagarummaan guddaan isaa kanadha. Itoodhumaan madaa'iin immoo gubbaan ishee qofti xiqqoodhuma irraa akka ka'uu wayiin jira, luqqa'uu wayiin jira. Inni roozhin jedhama. Sun still endoskooppiidhaan kallattiin ilaaluu barbaachisaa jechaadha. Hayyee dhibeen rijiijii akkasuma immoo dhukkuboonni tiruu akkamiin dhukkuba garaachaa jalatti ramadamatillee dura akkuma kaasaa turte sirna bullaa'insa nyaataa keessatti qaamolee bu'uura ta'anidha jechaadha turte. Walitti dhufeenyi isaanii maali? Walitti dhufeenya isaan kun afaan Oromootiin yoo jechoota bakka bu'u jedhee yaadu akkuma dura kaasee sirnoota bullaa'insa qaamolee sirna bullaa'insa nyaataa jennee iddoo tokkotti ramaduu dandeenya. Qaamota amma kaafne afaan keenyaa kaasee garaacha dabalatee liqimsituu dabalatee tiruu rajiijii isaan kun hunda isaanii dabalatee qaamonni biroollee jiru achi naannaa sananna. Isaan kun dabalatee tokkoffaa sirna bullaa'insa nyaataatiif fayyadu. Walitti dhufeenyi isaanii guddaan. Namni nyaatee akkuma nyaanne sanatti miti. Nyaanni tokkoffaa bullaa'uu qaba. Bullaa'uu sanaaf immoo keemikaala enzaayimoota garaagaraa barbaachisa. Tokko asii burqaa, tokko iddoo biraatii burqaa. Isaan kun walitti dhufanii nyaata bullaa'insa nyaataa sanaaf waliin hojjetu jechaadha. Qindoominaan hojjetu. Wanti isaan burqisiisan sunis sirriitti qindoominaan nyaanni akka bullaa'uu fi gara keemikaala dhiigni yookaan qaamni namaa barbaadutti salphaatti akka jijjiiraman kan godhan qindoominaan yoo hojjetanidha. Keemikaalas kana burqisiisuu qofa miti. Qaamolee wantoota dhibee namarraa ofirraa ittisuuf nu fayyadan baay'ee burqisiisuu wantoota nyaanni oguu tokko tokko nuti fayyadamne yookaan keemikaalli karaa afaan keenya qaama keenya keessa galu akka nu miine gara wanta nama miinetti akka jijjiiramu kan waan godhaniif isaan kun sirna bullaa'insa nyaataa keessatti qabamu. Walitti dhufeenyi isaanii kanadha. Lammaffuu immoo nyaanni bullaa'ee dhumarra gara dhiigaatti galuu qaba.
Fakkeenyaaf nyaata kan daaku garaacha yoo jennu garaacha qofa miti. Garaacha madmaan qal'aa madmaan furdaa afaan keenyarraa dabalatee ilkaaniin yogguu alanfannu nyaanni hin caccaba. Yeroo sana jalqabaa jechaadha. Hin caccabaa inzaamoonni tokko tokkos afaan keessatti illee warri burqan jiru. Achi jalqabee molecular leveliitti kan jijjiiramee dhiigatti dabalamu sirna nyaataa kanneen keessa darbeeti. Irra caalayyuu immoo nyaanni garaacha keessa madmaan keessa warra tuubboo jedhaman tuubboo qaban kana keessa darbee dhumarra gara dhiigaatti kan deebi'u karaa tiruuti. Kaniifuu tokko yoo hin hojjenne tokko hin hojjetu jechaadha. Hundi isaanii qindoominaan hojjetu waan ta'eef walitti dhufeenyi isaanii hojiin isaanii bal'aadha. Kanaatti kan dhaabbatu miti. Garuu walumaa galatti nyaatuma qofayyuu yoo fudhanne nyaanni bullaa'ee dhiigatti amma dabalamutti sirnoota nyaataa kana keessa sirna bullaa'insa nyaataa kana keessa darbuu qabaa jechaadha. Kan hin fayyadne immoo karaa bobbaatiin akka ba'us kan ta'u tooksikii yookaanis waan xuraawaa fi qaama namaa miidhuu danda'u dabalatee kan akka ba'u godhu yookaan karaa dhiigaa ta'uu danda'a yookaan karaa kalee ta'uu danda'a yookaan immoo karaa bobbaa ta'uu danda'a. Qaamonni kun garuu diitooksifaayi yookaanis immoo akka gara qaama nama miine wantoota nama miinetti jijjiiruuf waliin hojjetu jechaadha. Inni guddaan immoo nyaanni gara dhiigaatti dabalamee akka nama fayyaduuf dhumarra kan darbuun iyyuu karaa tiruutiin. Kaniifuu qindoominaan waliin hojjetan jechaadha. Hayyee egaa Dooktar dhukkuba garaachaa namni tokko dafee yaalamee fayyuu danda'a. Akkasuma immoo turtee dhuftee kun dhukkubni kun sadarkaa biraa irratti jijjiirameera wanti jedhamu ni dhaga'ama. Dhukkubni garaachaa sadarkaa qaba. Sadarkaa qaba yoo ta'e immoo sadarkaawwan akkamiidha kan inni qabu? Eeyyeen dhukkubni garaachaa kun isuma madaa'uu garaachaa sana qofa yoo fudhanne sadarkaa qaba. Sadarkaan duraa wantoota sababa ta'an sun jiraachuu qabu. Yookaan isa asiidiin humna ol burquu fi dirra garaachaa sana miidhuun isa jalqabaa ta'uu danda'a. Yoo wantoonni sun irra hin deddeebine yeroodhuma tokko ta'e mudannoo yeroo tokko qofa yoo ta'e salphaatti fayyuu danda'a. Garaachi sun madaa'ullee rakkoo qabaatullee salphaatti fayyuu danda'a jechaadha. Garuu irra deddeebi'ee kan miidhamu yoo ta'e ammas miidhaan sun irra gahu yoo ta'e carraan fayyuu isaa gadi bu'aa dhufa. Infekshinii H. pylori sana dabalatee illee jechaadha. Garaachi sun hin fayyine taanaan immoo tokkoffaa madaan hin jira. Yeroo hunda dhiigni kan mul'atu ta'uu danda'a kan hin mul'annes ta'uu danda'a. Dhiigni hin ba'a jechaadha qaama keessaa. Karaa madaa sanaatiin hin dhiiga jechaadha. Kan biroo immoo achitti hin dhaabbatu. Rakkoolee cimaa geessisuu danda'a. Rakkoolee ciccimoo jennu tokko inni guddaa fi inni baay'ee sodaachisaan gara kaansariitti carraan jijjiiramuu isaa jira. Inni kun wantoota sodaannu keessaa tokkodha. H. pyloriin illee sababa sanaaf H. pyloriin jiraachuu isaa qofti kaansariif sababa ta'uu danda'a. Kaniifuu namni hundatu kaansariin qabamaa osoo hin taane garuu carraan kaansariin qabamu kaansarii garaachaatiif qabamullee hin bal'ataa jechaadha. Kan biroo immoo garaan sun madaa'ee baay'ee dhiiguu danda'a. Carraa amma dho'utti amma addaan tarsa'utti illee gahuu danda'a. Kun sadarkaa isa cimaa jechuu dandeenya. Kan biroo immoo garaachi nyaanni edda garaacha keessa yeroo gabaabaaf ture gara madmaan qal'aatti darbuu qaba. Yogguu tokko tuubboon nyaata sana dabarsu illee cufamuu danda'a jechaadha. San booda nyaanni gadi hin darbu sunis rakkoo cimaadha jennee kaasuu dandeenya jechaadha. Rakkooleen ciccimoon isaan fidan isaan kanadha. Hir'ina dhiigaa irra caalamoo hir'ina dhiigaa hir'ina ayreeniitiin namatti dhufu carroota kanaanis nama saaxiluu danda'u. Isaan kun rakkoolee guguddoo fi sadarkaa dhibee garaachaa ciccimoo jennee kaasuu dandeenya jechaadha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya dhukkuba garaachaa irratti as Dooktara faana kan mari'achaa turre kutaa tokkoon goolabuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu torban dhufu kutaa lammaffaasaa qabannee kan walitti deebinu ta'a. Hanga torbanitti torban gaarii.